Nageenyi badhaadha hordoftoota waabee miidiyaa odeeffannoo addaaf qabnu saniin geenna namni saniin gahammoo na Abbaasii ODSB keessa fi alaa akkasumas qophiiwwan keenya yeroo cufa argachuuf YouTube keen subscribe godhuun hordofaa saniin jecha amgam odees ammaaf qabnutti san dabarsa. Itiyoophiyaan haleellaa qilleensaan dabalamee finciltoota Tigraay kumaatama ajjeesuu himti. Lolli kaaba biyyattiitti godhamu hammaatee tuufee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa lolji sagal dura naannoo Tigraay TPLF irratti ban torbaan sadii keessatti xumuree jira jechuun labsatullee dhuma irratti injifatamuun naannichi lakkisee bahuu fi hidhattoonni Tigraay lol naannoo isaanii keessaa baasuun gara naannolee ollaatti galchanii jiru. Magaalota hedduus to'achuu himu. Lola kaaba biyyattiitti hammaate kana ilaalchisuun mootummaan odeeffannoo uummataaf kennuu irraa of qusatee ji'oota eega ture booda amma karaa raayyaa ittisa biyyaan ibsa baasuu jalqabee jira. Haa ta'u malee ibsisaa kun kanuma akka kanaan dura ol oofachuuf baas ta'uu mal jechuunis qeeqamuu irraa hin hafne. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffameen miseensota finciltoota Tigraay 5,600 ol ajjeesuu beeksise. Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee ibsa sanbata waaree booda yeroo kennu yeroo humnoonni jedhaman kunniin itti ajjeefamanii fi itti booji'aman yoom akka ta'e kan hin eerin yoo ta'u lolli cimaan haleellaa xiyyaaratiin deeggaram gaggeeffamu qofa hime. Leetinaal Baacaa Dabalee ibsi isaa kan irratti raayyaan ittisa biyya Itiyoophiyaa waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffameen miseensota finciltoota Tigraay 5,600 ol ajjeesuu beeksisee jira. Kana malees Jeneraal Baacaan hidhattoonni 2,300 madaa'uu fi 2,000 kan ta'an ammoo booji'amuus hime. Diviizhiniin TPLF umaraa kan Tigraayiif Amaaraa jidduutti argamtu deebisee qabachuuf yaalaa ture guutumattuu barbadaa'eeraas jedhe. Ibsa Jeneraal Baacaa kan irratti gar TPLF fi deebiin kennamin jiru. Waraanni kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru kun muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmedii fi hooggantoota TPLF kan naannoo Tigraay bulchaa turan jidduutti wal dhabdee baatiiwwaniif tureen booda Sadaasaa 2020 eegalame. Abiyyi buufataawwan raayyaa ittisa biyya kaaba biyyattii jiru irratti haleellaan TPLF'n raawwatu ibsuun ture waraana erguun bulchitoota naannichaa aangoo irraa buusuuf ajaja kan dabarse. Lolum kan hordofuun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uun muraasni Suudaanitti baqataniiru. Gareewwan lamaanuu gocha gudeeddii fi namoota nagaa jumlaan ajjeesuu dabalatee gochaawwan suukanneessaan himatamaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa kanaan duras lol naannichatti godhamaa jiru injifannoon xumuree jira jechuun labsus dhumarratti ragaaleen mootummaan injifatame bahuu saaxilan bahaa jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa haadholiin daa'imman isaanii waliin Beenshaangulitti hidhaman 19 atattamaan akka gadhiifaman gaafate. Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakal aanaa Bulaan keessatti dubartoonni 19 sababa abbaan warraa isaanii shakkamaniif daa'imman waliin hidhamanii jiran akka gadhiifaman gaafatame. Koomishinichi ibsa fuul miidiyaa hawaasa isaarratti baaseen dubartoonni daa'imman waliin hidhaman kunniin haadha warraa naannichatti namoota shakkamuun barbaadamanii ta'uu fi shakkamtoonni jedhamanis tarkaanfii koomaand poostii naannichatti naga buusuuf hundaa'ee fangaa'ota godinichaa dhimmi isaa ilaallatuun fudhatameen walqabatee kan barbaadaman ta'uu ibsi. Aangaa'ota godinichatti dhimmi isaa ilaallatuun fudhatameen walqabatee kan barbaadaman ta'uu ibsi. Kana malees namoonni torba shakkamtoota duraan hidhar turaniif mirga wabii kennitanii jirtu yookaan wabiin gadhiiftan jedhamanii hidhamuu isaanii ilaalchisuun namoonni kun kan hidhaman shakkamtoonni dambii wabii cabsuun baduu isaanii hordofuun akka ta'e aangaa'ota naannicharraa hubachuu koomishinichi beeksiseera. Bakka shakkamtoota haadha warraa isaanii hidhuun seeraan kan dhorkam ta'uu koomishiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa ibsa isaatiin himeera. Kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo waabee miidiyaati. Amma odeeffannoo biyya alaarraa argannisaniin geenna. Pirezidaantiin Giinii aangoorraa fonqolfame. Pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee loltoota biyyattii fincila kaasaniin to'annaa jala oolfamuu gabaafame. Pirezidaantichi aangoorraa kan buqqifame miseensota loltoota biyyattii Lieutenant Konaarel Mandaabii Dumbooyaan hoogganamaniin ta'uu himama. Suuraawwan pirezidaantichi masaraa mootummaa magaalaa guddoo biyyattii Konaarikitti argamu keessaa erga to'atamee booda loltootaan daandii irratti doorsisni irratti raawwatan mul'isan miidiyaalee hawaasaa irratti raabsamaa jiru. Loltoonni kun heera biyyattii ugguruu fi aangoo mootummaa to'annaa isaanii jalgalfachuu akkasumas balalliiwwan xiyyaaraa hunda ugguruu beeksisanii jiru. Pirezidaantiin Giinii Alfaa Koondee erga viidiyoo hin mirkanoofne tokko irratti loltoota boodarra yeroo ammaa maalirratti akka argaman wanti beekamin jiru. Loltoonni kunniinis TV biyyaalessaa irratti dhiyaachuun mootummaa jigsuu beeksisanii jiru.
haa ta'u malee ministeerri ittisaa yaaliin fonqolchaa eegdota pirezidaantichaatiin fashalaa'eeraa jedhe. Giiniin biyya Afrikaa lixaa qabeenya uumamaatiin badhaate yoo taatu waggoota dheeraaf tasgabbii dhabiinsaa fi rakkina bulchiinsatiin biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa tokko taate jirti. Hordoftoota keenya odeeffannoo ammaaf qabnu kanuma haqa qophii keenya biraatti walitti gaddeebinuutti naga keessa turaa saniin jenna. Tigre, Amsara dakika 17.39. ተጠቀምን ሁለተኛ አሁን አማርያን ሳር ትልቁ ነገር ይሄ ኃይል እዚህ ነው መጨረስ ያለው። أشياء كلهم هنا أشياء سانك ما كنت ترسلون Kafar